Humnoonni farreen nageenyaa gamtaa TPLF wajjin ta'uudhaan biyya shoror keessa jiran irra raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaatiin dhukkee nyaachuun himame. Filannoo biyyaalessaa marsaa torbaffaa magaalaa Finfinneetti taasifamaa turte nagaan xumuramtee jiraachuu komaandi poostiin waajjira filannoo magaalaa Finfinnee beeksise. Miseensi koongirasii Ameerikaa kan taate dhalattuun Soomaaliyaa Adde Ilahan Umar waa'ee filannoo Itoophiyaa deemsifamaa jiru laalchifte yaada kanatti qabdi bal'inaan isin biraan geenya. Raashiyaan haleellaa guddaa halkan edaa magaalota Yuukireen irratti raawwattee yoo xiqqaate namoonni 9 du'uun himame bal'inaan dhiyeesse. Yeroo naannolee Itoophiyaa mara keessatti filannoon biyyaalessaa marsaa torbaffaan taasifamaa ooletti guyyaa kaleessaa TPLF fi muudama walii kannaa ooluun dhaga'ame bal'inaan dhiyeesse. Daawwattoota fi hordoftoota lammii miidiyaa nageenya keenya bakka jirtan maratti isin haa ga'u. Kanneen amma isin dhageessifne martinuu hangafoota oduu lammii miidiyaati amma bal'ina oduutti aansina. Humnoonni farreen nageenyaa gamtaa TPLF fi faannoo akkasumallee ergamtoonni Shaabiyaa kanneen shaayii biyya irratti gocha diigumsaa raawwachuuf abjuu filannoo uummataa gufachiisu socho'aa turan raayyaa ittisa biyyaatiin daaraa nyaachaa ooluun gabaafame. Kaleessa ganama sa'aatii 10 irraa eegalee aanaa raayyaa qobboo keessatti dhukaasni kan baname yoo ta'u humnoonni kunillee dhukaasa banan gooticha raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa gaachanaa fi da'oo ta'uudhaan uummata raayyaa ta'uudhaan shirri isaanii dursee wadhabateef deebii cimaa kanneen garee humnoota botii kana dhukkee nyaachisee jiraachuu gabaasaaleen kaaba Itoophiyaatti mul'isan. Warri garaa isaanii waaqeffataniif ergamtoonni alagaa kunneen sagalee uummata raayyaa uleef rasaasaan dhabuu yaalanis dhugaa lafa irraa garuu dahoo sobaa fi humna isaanii diigee fashalaa hunda ga'an. Filannoon odoo hin gufatiin raayyaan ittisa biyyaatii fi humnoonni nageenyaa mootummaa naannoo qobboo fi naannawaa sanitti karaa nagaatiin akka taasifamuuf kaleessa galgala hirmaannaa bal'aa taasisaniin humnoota badii kanarratti tarkaanfii fudhatanii nagaan akka taasifamu godhanii jiraachuun ibsame. Adeemsa sagalee kennuu waliigalaa torbaffaa karaa nagaatiin xumuramuun komaandi poostiin filannoo waajjira muummee poolisii magaalaa Finfinnee beeksise. Adeemsi sagalee kennuu hanga galgala keessa sa'aatii 7tti kan itti fufe yoo ta'u adeemsi sagalee kennuu buufataalee filannoo magaalaa Finfinneetti karaa nagaatiin xumuramuun komaandi poostiin filannoo waajjira waliigalaa poolisii magaalaa Finfinnee beeksise. Caamsaa 24 halkan hanga sa'aatii 7tti filannoon kan taasifamaa ture yoo ta'u yakka tokkolleen osoo hin raawwatamin filannoon kun xumuramuu fi balaa tiraafikaa mudateen ammoo lubbuun nama lama akka dabree gabaafame. Filattoonni qondaaltonni filannoo qaadhimamanii fi taajabdoonni adeemsi sagalee kennuu milkaa'inaan akka xumuramuuf gumaacha taasisaniif poolisii magaalaa Finfinnee galata guddaa qabu ibsuudhaan akkasumallee humnoota nageenyaa hojii isaanii haala barbaachisaa ta'een raawwatan hundaaf galata jedhe. Yeroo ammaa lakkoofsi sagalee itti fufee kan jiru yoo ta'u adeemsa filannoo booda milkaa'inni akka raawwatamuuf qooda fudhattoonni itti gaafatamummaa isaanii akka baatan komaandi poostiin filannoo waliigalaa magaalaa Finfinnee beeksise. Miseensi koongirasii Ameerikaa kan taate dhalattuun biyya Soomaaliyaa Adde Ilahan Umar filannoo biyyaalessaa marsaa torbaffaa Itoophiyaan taasisaa jirtu laalchifti yaada kennatti. Mootummaan Itoophiyaa filannoo walabaa fi qabeessa fedhii uummataa calaqqisiisuu akka mirkaneessuu qabuudhaan dabarse. Miseensi koongirasii tun ergaa isii keessatti haala yeroo ammaa Itoophiyaa irratti ejjennoo qabdu ibsuun uummanni Itoophiyaa egeree ifee murteeffachuuf mirga akka qabuu fi waggootaaf wallabdeef gidiraa booda uummanni nagaan bee haynii fi mirgi isaa akka kabajamu sagalee abbaa biyyummaa isaa akka kennatus gaafatte. Haa ta'uutii malee ibsa miseensa koongirasii tana hordofuudhaan ambaasaadar Tiiboor Naaji gargaaraa ministeera haajaa alaa dhimma Afrikaa duraaniitii fi amma ammoo ambaasaadara gaafa Afrikaa Ameerikaa ta'uun hojjetaa kan jiru deebii kenneen ambaasaadar Tiiboor Naaji miseensi koongirasii tana qeequudhaan uummanni Soomaaliyaas mirga wal fakkaataan akkana akka eegamuuf gaafate. Kana jechuun Soomaaliyaa keessatti mirgi dimokiraasii akka hin jirretti ambaasaaddartichi Ilahan Umar qeeqe. Ambaasaadar Tiiboor Naaji ergaa isaa keessatti uummanni Soomaaliyaa kanumaan mala jechuudhaan maaliif ergaa uummata Soomaaliyaatiif mirga uummata Soomaaliyaaf hin dhaabbanne jechuudhaan miseensa koongirasii Ameerikaa tan Itoophiyaa irratti yaada kennatteef ammoo Soomaaliyaalleen akka filannoo haqa qabeessa taasiftu qeeqeetu jira. Wal mormiin namoota siyaasaa beekamoo lama jidduutti jiru kun yaadni isaa filannoo Itoophiyaa irratti kennan dantaa siyaasaatiif naannoo osoo hin taane wallabdee dhuunfaatti jechuudhaan kanneen qeeqanis jiraachuun dhaga'ame.
Raashiyaan eedagargala leellaa guddaa magaalota Yuukireen irratti raawwatteen yoo xiqqaatti namoonni 9 lubbuun ajjeefamuun dhagaadha. Kantiibaan magaalaa Kiiv Vaataalii Kilichoovaa akka ibsetti gamoon manneen jireenyaa gurguddaan magaalattii keessatti argaman 2 haleelamuu fi namoonni gamoo irratti jireenya isaanii gaggeessaa jiran hedduun du'anii jiraachuu beeksise. Haleellaa diroonii Yuukireen mana barumsaa magaalaa to'annaa Raashiyaa jala jiru irratti taasifameen barattoonni 20 akka du'u hordofe Raashiyaan haleellaa haloo bahuu cimaa eeda fudhatteen namoota 9 Yuukireen jala ajjeesuun dhagahame. Haleellaa misaa'ilota Raashiyaa irraa ka'een aarri guddaan magaalaa Kiiv keessatti samitti ol kan mul'ate hoggaa ta'u Raashiyaatti ammoo haleellaan diroonii Yuukireen buufata boba'aa calaluu irratti taasifteen ibiddi qabatee jiraachuun dhaga'ame. Pireezidaantiin Yuukireen Zeeleniskiin wixata kaleessaa ibsa kanneen Raashiyaan haleellaa guddaa kanaaf qophaa'aa waan jirtuuf lammiileen of eeggannaa akka taasisan erga dhaamaniin booda haleellaan kun raawwatamuu ibsuudhaan haleellaa kanaafis deebii kan kennu ta'uu pireezidaantichi dhaadannoo isaa dhageessise. Yeroo Itoophiyaa naannolee Itoophiyaa maratti filannoon biyyaalessaa marsaa 7ffaan adeemsifamaa jirutti guyyaa kaleessaa manni marii TPLF muudama adda addaa walii kennaa jiraachuun mul'ate. Manni marii naannoo Tigraay walgahii rifachiisaa yaa'ii jaaffaa bara 4ffaa guyyaa kaleessaa taa'een muudama itti gaafatamtoota isaa raggaasise. Walgahiin rifachiisaan tun yaa'ii dilee dabree raggaasisuun kan eegalame yoggaa ta'u pireezidaantichi muudama pireezidaantiitti aanaa hoogganaa waajjiraalee pireezidaantii fi itti aanaa pireezidaantii mana murtii waliigalaa bulchitoota godina oodiitara waliigalaatii fi itti aanaa oodiitara waliigalaa akkasumallee daayireektara olaanaa eejensii miidiyaalee sagalee guutuun raggaasee jiraachuun mul'ate. Haaluma ibsame kanaan itti aanaa pireezidaantii fi hoogganaa biiroo haqaa ta'uun kan muudame obbo Amaaree Dasaffaa, hoogganaan biiroo qonnaa fi qabeenya uummata Tigraay obbo Alam Birhaanee Haraafiyoo, hoogganaa biiroo misooma magaalaa fi koonistirakshinii obbo Alam Gabra Waahid, hoogganaa biiroo bishaanii fi enerjii Tigraay obbo Tagalay Gabramadiin, hoogganaa biiroo barnoota Dr. Kiros Gushee, hoogganaa biiroo itti fayyadama lafaa fi itti fayyadama lafaa Dr. Fitsaa Habta Siyoon, akkasumallee hooggantuu biiroo albuudaa aadde Birkit Gabramadiin, hoogganaa pabliik sarvisii fi misooma qabeenya namaa Dr. Taklaayee Tasfaayee, hoogganaa biiroo fayyaa Dr. Tsaggaayee Biraanuu, hoogganaa biiroo dhimmoota kominikeeshinii Tigraay Dr. Abrahaam Hagos, hooggantuun biiroo teeknikaa fi ogummaa fi hojii uumutan taate aadde Eelsaa Tasfaayee muudamte. Haaluma kanaan Tigraay keessatti kaleessa galgala muudama adda addaa kennuun kan raawwatame yoggaa ta'u karaalee sammuu xiinxaltoonni fi namoonni tokko tokko yaada isaanii ibsan Tigraay gara filannootiin gara Itoophiyaatti hariiroo Itoophiyaa duraan deebisuun haala ulfaataa keessa jiraachuu beeksisa. Daawwattoota hordoftoota miidiyaa odeeffannoo teenya guyyaa guyyaadhaan isin biraan gahaa turre keessaa kanneen odeeffannoo teenya sa'aatii tanaa gurgurannee kan gammaatti isin biraan gahaa turre odeeffannoo teenya galgalaatiin hanga walitti deebinutti turtii gaarii.